Qaba faarfannaa biyyaa biyya faarsan. Okay, ayyee. Isin santeeti? Eetiyyee. Mee walaloo si yeroo kaameraan dubbatti deebisaa? Yeroo takka naabsaa. Niitii achi booda fidan. Dibata iyya silaa agarsiifte bareedaa jettee ofirraa. Qoy. Ifama guutuusaa? Qoy. Okay, Hamza ani gahadi fama. Waan si gaafadhu. Ayyee. Dura irratti akka dhagaa turtanii ifama na bira oowwaa jira. Jalqaba waan isin dhageessise hundi keessan dhageessan na fakkaata. Naan hundi kan. Qoy Hamza guuta kanatti oowwee ifama. Ayyee. Abshir. Biyya qabbanaa jedha nuti mukayyafan banannu. Namaan namatti rafu jiru silaa mukayyafatti hin banaa. Jannata addunyaa gubbaa jirra ayyeettoo ofyaa. Okay, dhageeffadhu. Jalqaba irratti afaan thank you brother. Afaan Yamaniitiin dhageeffanna afaan Arabaatiin. Ana Yamanii Isaaluu Abii Wajaddi ana Yamanii jedha wantichi. Maal jechuu barbaadeeti afaan Oromootti gaafa isiniin warri afaan Arabaan beekne kan biyya Faranjii faan jirtanii ani Yamaniidha. Abbaa kiyyaa fi abbaa kiyyaa illee yoo gaafatte ani Yamaniidha ka jedhudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya warri asirra jirtan akkuma as gubbatti agartan yoo xiqqaate viidiyoon kuni waggaa 10 dura onlaayinii gubbaarra ka ooledha. Dhiifama በሶሻል ሚዲያ ማለት ህጥላ ሁሉም በፎቅነት ለብስ ረቆቆ ለብስ ወጋን ኩረታ ከመ ጋፋን አማራት እንዲፋም 11 ዓመት ባለፈው በፊት ያለበት የኢትዮጵያ በ11 ዓመት በዩቲዩብ ማለት በኦልቦቹ ማለት ኢትዮጵያ ካን ኸይቱ ማጎል ያየ ያ ኦኬ አመታ ኩረታ ካን ዱራ ዩቲዩብ ረበ ጅራቹ ለስርብቹ ኩኒ አማርኛ ኸይቱ ማጎል ያ ሐምዛ የመን ስራ ኮሮጅ ሞ አቲ የመን ራ ኮሮጅ ማልጀቹ የመን ቢኸ አቦ ደሮ ሆይ ወይ ኡርባን ማለት ያው ቆይ የጋፊ ተካን ዝጋ ፈደከ ሰላማቲ ጋፊ ከኑ መተ ከነዱ ደብታ አየ ዜሮ ተከናፍሳ አንጋፌ ነጋፈተ ጋር ለምን ደቢር ከተረቆቆ ቡጋ ወለስ አሱማፊ ነው የመጋፈቹ ቆይ አከስመተ ኮተክ osoo dubbanne galagisi dhageeffadha ka'umsa muuziqaa bichaa dhageeffadha itti galagisi ayya ayye okay jara keenya tokko kana qabattan Wanni amurteessu uummata muuziqaan teenya intiroon os dubbii nuti dubbannu dura wal fakkaatu wala daddama addanuu baasa. Warri muuziqaa kaafadha. warri qoy gaaguta Hamza qoy anis ni dubbadha haasa qofaa miti bar. Ayye Ati teetiraa dubbadhu na dhagaye ati teetiraa dubbadhu anti yerraa hin dubbadhu. okay ayye badhaasa amurteessaa muraati tokko dubbadha. Intiroon dubbii haasawa duraa tayyaa fi ta'e inni muraa fidees ta dabbaal fidees taniin gartee an fidees muraadii fi badoon takka moo walad dibbeen teenya guututti akka imammaas dibbee walad hayyachuma dhabbadhu alhamdulillah dhaabuu ayyama muraada yoo maal dhageesse tokkummaa dhageesse moo walad dubbadhu gitaarri walad achuma dhabbadhu muraadi alhamdulillah chuma dhabbadhu alhamdulillah nagaa bira warri muyti intala baadiyyaa nama biraatti daana moo kami qoy tidana manni guutuu dubbatu qoy intala baadiyyaa dibbee wal dhabu irratti haa walii galanii intala baadiyyaa tifuuf Isa wal fakkaata intala baadiyyaa Hamza ibsuun barbaannu ummata dhageessanii namaan qabasaanii wayi nama dhaabaa miti dhaaquha
Takkaafi lama Carraa bakka. isinii deebisaa qoyaa namni yaadatti Takkaafi lama akkas haayaayi. Hamza no Hamza Hamza jarjarin kaatu. takkaafi lama. Ati jarjarin boo dabbal jarjarin kaati maa badu. Hamza fi dabbaloosa yeroo Eha. bakka. Okay. Namni haa dubbatu maa baara iddati. Idris dubbadhu ati sayyee. Idris dubbadhu. Gurraacha jala jiru kunis harkas hin eeggataa jira tokko walii galchaa. Ayyee Dura warri gasirra jiru muutii amma faraqaan Idris dubbadhu ati isa. Wanni kun wal fakkaata ka'umsi wannaa lamaan kana. Kaa'umsa irratti waliin fakkaatu garuu dibbeen isaa wanni isaa. Okay, tuna double diski. Alaafadha wal fakkaatu ayyee. Sadi lama gooni sadi lama ayyee biiftu. Qoyo guutaa Biiftu sadi lama. qara biimi wal fakkaatti sadi lama wanti. Okay, biftu tu. Walakkaa irratti wal fakkaate. Idris tu Walakkaa dhiisi ati ka'umsa irra jiran tu ichi gayyo. Laal kana je. Dubne kana karaan irra faana. Mataan siyyaa. Eh. Ana Habashi, ana Ethiopi, is'alu abi wa jaddi, ana Ethiopi. Ine Habashi, طيق أبات الناس ine Ethiopi. Hono. Aha, hiikaan si afaan Oromootti? Wagaahatiin. Afaan Oromoo yoon si jijjiire. Ani Ethiopiyaadha. Wal biraa manne. Akkasuma ani Habashaadhaasi. Okay. Ayyee. Jaddi akaakoo keetii fi akaakayyuu kee gaafadhu ani Itoophiyaadha ani Habashiidha jechuudha. Hayyee. Yeroo takka namni 450 as kirtan kun akkanuma naa obsaa waan takkaan isin dhageessisa. Sanii booda Hamzaadhaaf gaafii qabna ammallee hundi keessan akkasuma na eeggadha takka. Iskiriin irratti qoy uummataa waa agarsiisa Hamzaa goota dhiifama. Iskiriin asii gubbatti. Garsiisi. Ayyee. Yeroo takka hundi keessan. Maal jennee siyaamna munashidiidha moo aartistiidha moo ustaaziidha moo sheekiidha moo aktivistiidha moo maali ati? Hamzaa biraati. Aywa gaafii bareedduudha. Ani waan kana hundaa miti ani munashidaa miti ani ustaazaa miti ani sheekaa miti ani ulul albaab naan jaan yookiin ammoo iskoolar. La afaan wantaaleen siimana dhaggeeffadhu afaan sadii. Ayyee. Ani akkatti na yaamtu. Takkaffaa afaan arabaatiin siim. Ulul albaab. Jeime? Ulul albaab. Aywa. Tokko jee kun. Kalammada iskoolar naan jaan. Schooler. Iskoolar. Okay, Oromanya? Oromoffatti hayyuu yookiin ammoo beekaa. Oh, okay. Akkuma naa dhaabbadhu kutak. 1 minute. Ayyee. Naa kan jawaal sana kutak. Ayyee. Yeroo takka akkasuma naaf hundi keessanuu. YouTube dhageessite. Ayyee YouTube keessa dafa. Waan ajaa'ibaan isin kan kutak. YouTube dhageessi. Okay. Akkuma naa dhaabbadhu. Badhaasaan dhagee Badhaasaan dhagoof deemaabsi. dhageessee boo waan ta'e waan ittiin ayyaaman. Ani deeggaraa keeti waan ta'echaan karaa biraa sanii xiqqishan dhaga'u beekta. Waan karaa keetirraa dhufu qofaan hedduu dhagayan. Khalaas ayyee akka ittiin ayyaaman waa sadii lafa kaa'ee fi afaan arabaa beeku ulul albaabaa naan jehuun jeen. Ayyee. Nashiidaa Ustaaz Sheekhaa osoo hin taane. Kan Ingilish beeku iskoolara naan jehuun jeen iskoolara Hamzaa naan jehu. Kana kun ammoo Okay. hayyuu Hamzaa naan jehu afaan Oromootiin. Hamzaa Ibrahim. Ati dhalataa eessaati? Way ajaa'ibni nama qabee dhalataa Harargeeti. Eessi jiraatta amma? Magaalaa guddittii Itoophiyaa Addis Ababaan jiran. Addis Ababaa moo Finfinnee? Addis Ababa. Jirru finfinnee. Finfinnee kaartaa gubbaan jirtu tanuma leegaalaayiziin siimu waamta leegaaliin siiman. Leegaalaayiz waan ta'een siyaasa waan professional adeera waan. Okay. I'm professional person bro. Hamzaa dhiifama yeroo takka bakka baqaatti si deebisaa ibsa maqaa keetii. Ustaaziidha moo sheekiidha moo munashidiidha moo jechuun maali ati wajjin tante ogummaa kan qaban? Aboo gurbaan sheekaa miti ustaazii miti yaaboo munashidii miti yaaboo leeyso. Ajaa'ibe. Aboo ani ulul albaabi takkaffaa lammaffarratti iskoolar sadaffarratti hayyuu naan jaan beektota Oromoo keessaa tokko jechuudha. Okay. Hamzaa. Wanni ati jechuun ati naashida. Badhaasaan maali maqaa waan sanii dhiifama?
Hamza maqaa waan Inni baasan hawaasni. Allaan ustaazii naan jechuun hayyama deera Koyo kuta Hamza. Dhaggeeffadhu boo dabbal. Ustaazii naan jechuun hin fedhuun siin je. Ayye. Ajaa'iba. Qeebale tan. Okay, mali maqaa si birreessaa guys. Ati naashidaan qabdaa Hamza? Naashidaa mataa keetii ni qabdaa? Nashidaa. Naashidaan qabna. Naashidaan waan nama fincilatti hin beeka naashidaan qaban. No, difama, sorry. Naashida. Mali maqaa waan sanii? Nashidaa. Tolfadhu yoo Hamza wajjin haasawaa jette portokola haasawaa tolfadhu Yeah, beekumsa. okay. Sorry. Maqaa si beeku wallahi rabbina shaahida. Nashidaa. Waan ati nagaa fatte taanaanis hin beeku ayye. Okay, nabar deebsutu jira nama sirreesseera. Nashidaa. Eeywa nashidaa tana niin qaba. Nashidaa jechuuni faarfannaa jechuudha. Gizee afaan Oromoo jijjiiranii faarfannaa niin qaba. Faarfannaa biyyaatiin qaba. Faarfannaa biyya hoggaattu mee ibsi qabu. Laal afaan Arabaan nashiidal waxanii jaamti. Isiisan